السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا كبيمتوتا في أردوتوتا دوا تيوب أيك إن شاء الله هر أنتنا أبي أجايبا كان اسم برباچي سوسني كمان ديرو في تنجرا متدوري رايو سني توتوكي وسوكر أبي دان سينيني أبين كوني جلك برتي أذانني أذانا تكا أكاسومامو ويتا إسين مسجد سنتن ofiin silent rasini godha akkasumallee dabalataan dawaa sharciyyaallee ni qaba. Kanaafuu haga dhuma viidiyoo kanaatti na wajjin turtan irraa fayyadamtanii waan gaarii irraa argattan jedhee yaada. Nafaana bu'aa. هي إن شاء الله أكما بك مكاجل قبا بلاستوري كيسن كيسا في بلاستوري كيسن كيسا إرقاقل تاني بود إدو سارچي كناني تويتاني إدو سارچي كناني تويتاني بود قبارتي إدو خانا سمالي ني تويتاني إيغا سيمو مالي تاني تبريستاني ألمو سالي ألمو saliyettanii akkaataa irra isinii barreesse kanatti sarchi gootu. Eegas immoo akkuma argitan kanatti baasaa jechuu amma kiyya install waan ta'ee jiruuf keessan asiin install godhattanii anamma open jedhee keessa haa galu. Eega keessa galee amma jalqaba irratti afaan na filachiisa barbaadan afaan arabiitiin seenuu dandeessanii akkasuma barbaadan afaan ingiliffaatiin illee seenuu ni dandeessanii mee afaan ingiliffaatiin seenuu agarsiisu. Eegasii amma lookeeshinii isin gaafata. Lookeeshinii isaa allahu ni jettaniini eegasii illee ni kennitaniifi jechuu. Eegasii amma argatee jira. Ammallee location is correct ni jettaniini. Eegasii ammallee allow notification ni jettaniini. Allow ni jettaniini. Dubara moo dhiira jedhee isin gaafata. Iddoo kana ni tuqxanii yookaan ammoo bira darbuu ni dandeessanii next jettaniini. Eegasii amma log in now jettaniini skip jettanii rakkoon qabu mee amma log in now jedhuuni. Amma kamiin akka seenu barbaadu jalqaba gubbaa kanarratti agree jedhanii right itti godhasii tana. Eegasii googiliin seenu barbaadaan amma googiliin ni seena. Googiliidhaan kiyya kana keessaa kan barbaadeen tokko keessaa fudhadheen seena jechuudha. Eegasii kanatti xiqqoon eeggattanii eegasii start as any user jettaniini. Eegasii isa kana osoo hin taane isa kana irratti ni deeffattan isa lammaffaa kana irratti start now ni jettaniini. Eegasii kana isinii banee jira jechuudha. Eegasii amma wanni guddaan wayita isin masgiida fa'a deemtan yookaan ammoo wayita salaata yeroo kamuu akka silent irra isinii godhu yoo barbaadan iddoo setting kana keessa dhuftanii permission ni kennitaniif jechuudha. Permission ni kennitaniifi isaan kanneen illee permission ni kennitaniifi eegasii duuba deebitanii amma wayita inni permission asii isin gaafate permission kennitaniif jechuudha. Yeroo illee deebi'ee isin gaafatuu danda'a waan ta'eef inni biraa ammoo ruqyaa sharciyyaa ni qaba. Eessaa qaballee kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Akka viidiyoon isinitti hin dheeranneef viidiyoo gaggabaabsuudhaaf ariifataa jira. Inshallah asumaan warri YouTube kana subscribe godhin subscribe godhaa, like tuqaa akkasuma share waliif godhaa obboleewwan keessan irraa fayyadamanii. Iddoo kun amma du'aa jedhu kana ni seentanii. Iddoo kana erga seentanii booda lammaffaa irra kan jiru kana ruqyaa sharciyyaa isa jedhu kana ni tuqxanii
start now jettaniini eegas amma ingiliffaan isinii fidee waan jiruuf gubbarratti iddoo settingii kana dhuftanii arabiffarratti ni deeffattu. Arabiffarra erga deeffattanii kun amma kana isinii dhufee jira jechuudha. Isa kana amma أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كجرو كان مرة تك وفقراتني جتشو إدل لما فرت بسم الله الرحمن الرحيم جتني فاتحة مرة تربة قراتني جتشو إيجسي إنو مديمتن إنو مديمتني مرة تربة فاتحة قراتني وده سورة إخلاصي قل هو الله أحد مرة ميغا قراتني مرة سدي قراتني يجو 3 مرات إسا كان يرو قراتني يتنيتي حركة كيسا ولتك أبداني يجون أكنا بالإفتني ويقرأ فيها إسا كيسا تقرأ اتتفتن تفا قدان كامني يجو كوان قدان كيسا كامني تتفني جتنيني eegasi iddoo qaama kee irraa mul'atu kana ni xaxxaragattaa jechuu yeroo sadii qaraate akkasuma qul a'uudhu birabbil falaqii fi rabbin naas illee akkasuma goota yeroo sadii eegasi allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum marra takka ni qaraata akkasuma illee ka du'aa kanallee ni qaraata marra takka isa kana illee ni qaraata akkasumatti kanammoo akkuma inni jiru kanaan marra 7 qaraate yada'u yadahu ala mawdi'il alami bakka si dhukkubusa irra qabatte qaraata jechuudha isa kana ammallee inni deemta isa kana illee qaraatu yamsahu biyaminihi ala nafsi harka mirgaatiin ufirra xaxxaragaa qaraatanii iddoo isin dhukkubusan jechuu isa kanallee akkasumatti ni qaraatanii lama sallii kanallee qaraatanii akkasuma akkanumatti itti fufaa deemtan warri isinii hin galle ta'e suutaan isin hubachiisa viidiyoo kanaa qofa adda dalagee koomentii naa godhuu ni dandeessanii nama ufitti wayita qara'an amma kun wanni amma dubbanni kun ufitti wayita qara'an nama biraati yoo qara'anoo iddoo kana erga gayraka nama biraatitti ruqyaa godhii jechuun nama biraa akka fakkeenya yaaluutitti nama biraa yoo irra qaraatu akkam irra qaraata bakka kanarratti odeeffatte damiirri nama sanis sii deebi'aa jechuu warri kun isiniin galin keessan dubbisuu ni dandeettanii kanaaf viidiyoo addatti sagalee wajjin isinii waraabaa jechuu inni biraa ammoo inni biraa akkasuma quraanallee qaba viidiyoon ennu aappiin kuni barbaachisummaa isaa viidiyoolee qaba quraanallee qaba biifama quraanallee ni qaba quraanallee asiin bantanii qaraatanii jechuu kunoo quraana qabu kana keessa gubbaa kanarratti kun amma tiraansileetii hiikkaa isaati gubbaa kana dhoftanii tafsiira tuxxanii akkanatti oofatu akkanatti fayyadamuu ni dandeessanii jechuun akkasuma quraana irratti illee deeffattanii qara'uu ni dandeessanii jechuun quraana irratti deeffattanii akkanumatti qara'uu ni dandeessanii jechuun warri kun isiniin galin ka inshallah koomentii naa godha akkasuma illee ka wantoota hedduu qaba sababa sa'aatiin na daangesseef dhiisee biraa deemaa jira jechuun inni aan osoo biraa hin deemin kan hafne jechuudha zikrii isa kana jechuun zikrii kana keessa walitti seentan zikrii ganamaa kan galgalaa akkasumallee kan halkan wayita raftuu akkasumallee kan salaata duraa tasbiiha sunan muslimiin qabaa jechuudha isa kanallee afaan arabaa irra deebistanii ilaaluu ni dandeessanii amma fakkeenya iddoo kana yoo dhufne zikrii ganama
isa kana yeroo 29 amma 29 qaba kun asii achi jechuudha akkana ooftanii zikrii godhaa oofuu ni dandeessanii jechuudha kun amma yeroo 3 kun ammoo yeroo 3 kunis yeroo takka yeroo 3 akkanatti oofaa laaluu ni dandeessanii jechuudha ayyaaka inshallah YouTube kana warri subscribe godhin subscribe gochuun maatii keenya dabalamuun dagatinaa jechuudha video har'aa taasifnu haa gahu wassalamu alaykum warahmatullahi